yeroo aarsaa galgalaatti jedha Eeliyaas raajichi gara iddoo aarsaatti dhiyaate yaa Waaqayyo gooftaa isa kan Abrahaam kan Yisihaaq kan Yaaqoobis ati Waaqayyo isa kan Israa'el akka taate ani garbichi kee akkan ta'e wanta kana hundumaas abboommii keetiin akkan godhe har'a akka beekamu godhi jarri kun ati Waaqayyo gooftaa akka taate yaada isaanii gara ofii keetitti deebisuuf akka jirtu akka beekanitti anaaf dhaga'i yaa Waaqayyo anaaf dhaga'i jedhee hin kadhate irra deebi'ee ela iddoo kana anaaf dhaga'i yaa Waaqayyo anaaf dhaga'i jedhee hin kadhate yommuu ibiddi waaqarraa bu'ee qalmicha gubamu qoraanicha dhagaa fi biyyoo gubee bishaan boollicha keessa tures arraabee hin gogse jarri hundinuu kana yommuu argan adda isaaniitiin gombifamanii sagalee guddaadhaan gooftichi kun Waaqayyoodha gooftichi kun Waaqayyoodha jedhan yommuu Eeliyaas raajota Ba'aal qaba isaan keessaa namni tokko illee akka ba'uun godhina jedhee isaaniin abboome jarri sunis raajota sana hin qabani Eeliyaas immoo gara laga Qiisoonitti geessee achitti isaaniin fixee jedha ameen jedhame Waaqayyo galgala kana nama ta'e mo'icha laata ameen jette mata dura akkas jedhu nama Waaqayyo dhaga'eef ta'e waan jedhuutan dubbadha nama sinyinaatti garagalaati nama Waaqayyo dhaga'eef ta'e jedhame Waaqayyo siifa dhaga'u jedhaani ameen ameen waa'ee nama Waaqayyo dhaga'eef seenaa kana baay'een keessan beektu baay'een keessan immoo beektan waa'ee Eeliyaas dubbata kutaa kana keessatti jiraachuu Waaqayyo raajii kana wajjin kutaatti mul'ate kana kutaa mootota isa duraa boqonnaa 18 kana keessatti seenaa Eeliyaas boqonnaa 17 irraa kaastanii argattu bara mooticha Ahaab jedhamu mootiin Ahaab Israa'el keessatti bara mootummaa isaa waan abbootiin isaa darbe hojjetam hammina dabalee hojjeteet Waaqayyoon tuttuqee itti aarseedha raajiin kun bara sana keessa nama ka'e Eeliyaas eenyu Eeliyaas jechuun maqaa isaa macaafni qulqulluun akka jedhutti Waaqayyo gooftaadha jechuudha Eeliyaasuma jechuun nama sichinaatti garagala Eeliyaas jechuun jedha kanuma qabate yoo gale gaariidha Waaqayyo gooftaadha jechuudha naani maqaan Eeliyaas jedhamu hiikumti isaa Waaqayyo maalidha maal Waaqayyo dadhabaadha Waaqayyo xiqqaadha jedha Waaqayyo gooftaadha jechuudha Eeliyaas jechuun kanaaf Eeliyaas kuni nama akkamitti jettan waan gurguddaa arfashanan tokko isinitti hima waa'ee Eeliyaas raajota Israa'el keessa nama dur jiraachaa ture namoota raajota Israa'el qabdu jedhamu keessa nama Waaqayyo baay'eetti fayyadame nama guddaa nama Waaqa beeku nama Waaqa sodaatu Eeliyaas baraka kuwaaratti illee waa'een isaa kan dubbatame nama afurri guddaan humni guddaan irreeru nama taraa nama qoosaa seenaa Eeliyaas nama raajota Ba'aal illee fixe Eeliyaas nama Waaqa dhaga'u Eeliyaas nama du'a foon illee jaan hin arginedha የሚገርማችሁ namooti baay'een raajonni baay'een du'anii awwaalaman inni garuu du'a foon iyyuu jaan hin arginedha nama akkanaati Eeliyaas nama maqaaf jiraatu nama garaaf jiraatu miti nama Waaqa isaaf jiraatu Eeliyaas nama akkamiiti nama hinaaffaa gaarii qabu hinaaffaa sammuu inni guddaan Waaqayyo Waaqa ta'e otoo jiru Waaqni ormaa waaqeffamuu qabu odeetinaaf aarii akkanaa qaba Eeliyaas haa mootiin biyya Israa'el keessatti mana Waaqa tolfamaa ijaaruutti ka'e utuu Waaqni Waaqa ta'e jiru mootitti Waaqa tolfamtuu Asheeraa kan jedhamtu biyya sana keessatti mana waaqeffannaa iddoo aarsaa bareedaa ijaareef Eeliyaas achuma keessa biyya sana bara sana keessa akkamitti utuu Waaqni Waaqa ta'e jiru Asheeraa waaqeffamaa jedhee nama aarii guddaa qabudha haa ta'u malee Ahaab kun dubartii ejjituu tokko fuudhe Elzaabeel jedhamti
Iddumanni Israa'el biyyi Israa'el karaa ishee akka badu raajota dhugaan jaallattu dubartiin kun immoo raajota sobaa garee akkasii qabdi. Dubartii kana fuudhee dubartiin kun isheetu isa bulcha malee inni takka ishee bulchee hin beeku. Ishiitu mootiidha malee isa miti jechuudha. Kanaaf waan ishiin jette bira darbu namichi kun. Isaan booda garaan Eeliyaas ilaale. Waaqni Eeliyaas wajjin jira. Waaqni Eeliyaas hin nagaa. Waaqayyo Eeliyaas hin nagaa sinin jedhe. Ilaa dhuguma sinitti hima. Eeliyaas darbeera. Nama Waaqayyo dhaga'uuf taanaan bara kana keessa Waaqayyo wayitti si baasuudhaaf jira. Nama Waaqayyo dhaga'uuf jechuun nama Waaqayyo deebii kennuuf jechuudha. Meesni Waaqayyo naaf dhaga'u nan barbaada otoo na dhaga'e warrattan. Amma galgala kana waa tokko sirratti dubbadha. Karaa namaa miti karuma keessa haa dhaga'u Yesuus. Si eebbisu ofii taasofte ofii kadhatte gaafa teessus gaafa deemtus gaafa nyaattus yee Waaqayyo gaafa jette siina jedhu Waaqayyo deebii sii balaatu Yesuus. Eeliyaas jechuun nama battalatti Waaqarraa deebii argatudha. Nama baay'ee Waaqayyo isa dhaga'udha. Kanaaf macaafa Daawit keessatti macaafa faarfannaa keessa yeroo dubbatu Waaqayyo gurri isaa gara warra qajeelotaa dhaggeeffata. Asaasa isaaniiyyuu hin dabarsu. Eeliyaas nama qajeelaa. Kanaaf nama Waaqayyo dhaga'u jechuun yookiin nama Waaqayyo dhaga'eef jechuun nama Waaqayyo deebii kenneef jechuudha. Kanarraa kan ka'e aaree inaafee Waaqni koo Waaqa malee akkuma maqaasaa namni baay'een akka maqaasaa hin jiru. Eeliyaas jechuun Waaqni koo gooftaadha jechuudha. Kanaaf gooftaan Asheeraa miti, gooftaan Ba'aal miti, gooftaan isa ija ibiddaati, isa waan hundumaa gochuu danda'udha, isa rakkoo namaa beekuudha, isa haalli hin daangessinedha. Waaqni tolfamaan isa kana miti, Waaqayyoon keenya isa tolfamaa kana miti, kan keenya bara baraan jiraata. Haleluuyaa. Ani hin beeku Waaqayyo kana lallabinaan jedhe galgala kana. Nama si ila ol kaasime Waaqayyo galgala kana kaasee si haa dhaga'u. Mee akka kee ol kaasi yaa Waaqayyo jedha. Gara keetti nan iyyaa'edha. Atis naa dhaga'eedha. Waaqayyo nama hundaan dhaga'u sirriitti na dhaggeeffadha. Waaqayyo nama dhaga'uuf qaba. Isa sinittan hima nama akkamiif dhaga'a Waaqayyo kan jedhu. Eeliyaas inni naafe. Jirtaa namni naafaa gaarii qabdu. Hinaafee Waaqni koo waaqeffamuu qaba malee Waaqni koo Waaqa ta'ee jiraachuusaa biyya kanarratti mul'achuu qaba. Raajota sobduu kanarratti mul'achuu qaba. Mootii Ahaab irratti mul'achuu qaba. Kanaaf jedhee gaafa inni dhaqee jilbeeffate yaa Waaqayyo jedhe waggaa 3 walakkaa bokkaa samiirraa naa balleesse. Gaafa inni gad jedhee kanatu waggaa 3 walakkaa jedha. Bokkaan biyya sanarraa hin bade jedha. Jilbeeffannaa waan isa dhaga'e deebi'ee dafee room waggaa 3 walakkaa jechuu laalaa jiru. Bokkaan biyya Israa'el irraa bade. Kadhatanii kadhannaa isaanii kan lafa hin buune. Ila Eeliyaas addaatam kadhatanii torbeetti guyyaatti kan harka isaaniitti galu. Kan akka Eeliyaas gidduu kanaa haa dhalatanis. Haaree kadhatee samii cufee hin bade. Lakkii gaafa jedhee lallabu namni abduu san nageenya. Samii cufee bade. Nama Waaqayyo dhaga'u samiitu tolee jedhaaf. Si nama jireenyi si didde miti. Akkasiin jedhu Waaqayyo har'a of qopheessi siifan dhagaasu jedha Waaqayyo. Mee harka kee ol ka'a anaa waan inni dhaga'aa jedhime. Jadi harka kee raasiti. Ameen. Waaqayyo nama akkamii dhaga'a? Tokkoffaa nama garaa qulqulluu qabu, nama isa sodaatu dhaga'a Waaqayyo. Mee dhaqii namni tokko naa dubbisi aktiivii akkuma nan isin dubbisu naa dubbisaa akka waan isin haa eebbisu. Yohaannis 9:31. Waaqayyo bara keessatti nama akkamiif dhaga'a? Nama isa sodaatu, nama garaa qullaa qabuuf dhaga'a. Argatte? Akkas jedha maqaa Yesuusiin dubbisaa. Waaqayyo warra cubbamootaaf akka hin dhageenye hin beekna. Ila Waaqayyo eenyuuf akka hin dhageenye? Waaqayyo warra cubbamootaaf akka hin dhageenye hin beekna.
nama isa sodaatuuf jaalala isaa isa raawwatuuf hin dhagaa. Durdurii jalqabee Waaqayyo nama akkamiif dhagaa? Nama si jinaatti garagalitti inni kun hin cimaa itti Waaqayyo akkasi dhagaa woo barbaaddeedhi. Isa sodaaddoodhaan. Nama isa sodaatu Eeliyaas Waaqayyoon qofa sodaata malee warra kaan hin sodaatu. Nama cubbamaadhaaf akka nageenya ni beekaa jedhe namichi jaaman. Hin beeknaa Iyesuusiif dhagaamuu hin danda'u jedhanii gaafa falmitti kaasan ani lakkii isa kanan beeku ani kanan baradhe wangeellis kan barsiise Waaqayyo nama cubbamaaf hin dhaga'u nama isa sodaatuuf garuu hin dhaga'a. Akka Waaqayyo si dhaga'u yoo barbaadde isa sodaadhu. Waaqayyoon takkuma abalutti ana dhaga'uu barbaaddani isa sodaadha. Waaqayyo warra isa sodaatu malee warra isa sodaanne hin dhaga'u. Ageessani bara bokkaan biyyarraa bade namni baay'een hin kadhanne seetanii raajonni Asheeraa raajonni Ba'aal turaniiru. Homaa bokkaa roobsuu hin dandeenye. Samiin isaan dhaga'uu dide. Uumamni isaan dhaga'uu dide. Nama Waaqa dhaga'u garuu uumama dhagaa. Qilleessa dhagaa, lafa dhagaa, dachee dhagaa. Harka kee ol kaasee eebbisu dhaloota jiran kana keessaa Waaqayyo si haa dhaga'u. Eebba guddaan ofitti laggamte malee Waaqayyo dargaggoota jiran keessaa harmoolii jiran keessaa warra hiriiranii kadhatan namoota baay'ee keessaa Waaqayyo biyya jalduu keessaa si haa dhaga'u. Maatii abbaa kee keessaa si haa dhaga'u. Mee ameen 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 ameen. Larraataana magaadala boora hadiyaa. Hey, ani warra na sodaatu fannagaa, warra naaf abboomamu fannagaa, warra naaf jiraatu fannagaa malee warra akkasumaaniif hin dhaga'uun. Namoonni tokko baay'ee kadhatu kadhannaan isaanii deemin qabu. Maali haa Waaqayyoon dhaga'amne moo? Dhaga'amne. Maaliif? Naaf hin jiraattu hin kadhatta malee naaf hin jiraattu. Hin tajaajilta malee naaf hin jiraattu. Waldaa dhaqxa malee naaf hin jiraattu. Kanaaf si dhaga'uu dideedhaan nama tokko. Waaqayyo eenyuuf dhagaa beektuu jiru? Warra maqaa raajii paasterii baatan otoo hin taane warra isa sodaataniif Waaqayyo har'ayyuu dhagaa. Dadhabaa isa sodaatu, wallaalaa isa sodaatu, nama iji namaarra darbellee yoo jiraate yoo imimmaan buusee Waaqayyotti iyye Waaqayyo deebii isheedhaaf laata. Waaqayyo deebii isaa laata. Merka kee ol kaas waan irratti kadhatte sana samoona deebii argadhu. Maaloo namni kadhata qabdu duwwaa. Hela radi kafana seya Waaqayyo galgala kana kaasee si haa dhaga'u. Isaan akkoo jirtu dhaga'ee siif obanu Yesuus. Mee irkadhu yaa Waaqayyo jedha. Iyya koonaa dhaga'i jedha. Ila mantaare ila garaa qulqullunnatti siifan dhagaa jedha Waaqayyo. Na sodaadhu siifan dhagaa jedha Waaqayyo. Gadi naa jedhi siifan dhagaa jedha Waaqayyo. Naaf abboomami siifan dhagaa. Waaqayyo musinnaa fudhatee namaan dhaga'u. Waaqayyo zarii lakkaa'ee namaan dhaga'u. Waaqayyo barnoota laalee namaan dhaga'u. Waaqayyo baay'ina birrii kee laalee siin dhaga'u. Waaqayyo baay'ee bareedina kee laalee siin dhaga'u. Garaa laalee siin dhaga'a. Keessa kee laalee siin dhaga'a. Bara Waaqayyo nama baay'ee jalaa dide si jalaan didiin. Ameen hin didiin. Mee akka zara kana booda jedha. Waaqayyoon koo na jalaan didu jedhame. Ameen jetta. Wamtu siif hawwaatu. Maaloo namni baay'een kadhachiifachuu barre kana ofiin kadhannu ofii kadhannee deebiin argannu ergaan sii qaba. Har'a galgala kana iji kee hin banama. Harkitee kadhatta ameen. Mee isaan kadhadhe nan argadha jedha. Eeliyaas nama addabeedha. Nama qalbiin seenaa. Nama Waaqayyoof jiraatudha. Nama akkasumaan bakka argetti kufu miti. Eeliyaas Waaqayyoof jiraata. Larra telefenia. Har'as Waaqayyo
Larratu kapradia ila sintanima namni dhugaa lallabu gareen qabu nama qabu firan qabu garuu wanti inni qabu yoo jiraate namni dhugaan jiraatu namni cubbuu jibbu eenyu qaba yoo jette Yesuus duwwaa qaba. Amen amen amen. Amma kana bara kana wajjin sirbitu malee wajjin dhugdu malee akka inni ta'u akka ishiin taatu yoo taate malee namni sin barbaadu. Waaqayyo garuu warra himbi cubbuu himbi ejja himbi biyya lafaa himbi of tuulummaa himbi jedhan harrayyuu lafoonaa keessatti isaan dhagaa. Utuu afaan isaanii hin dubbatin isaan dhagaa. Waaqayyo namni ati dhageessu as keessaa jiraatu. Meerke olkaasa addunyaa kanarra nama biliyoona 8 oltu jira olkaasa. Dhaloota dachee kanarratti buddeen nyaatee jiraatu keessa Waaqayyo nama si dhaga'u si haa taasisu. Si haa dhaga'u Waaqayyo nama barate gidduudhaa si haa dhaga'u. Dargaggoota gidduudhaa si haa dhaga'u. Warra akka keetii gidduudhaa si haa dhaga'u. Kadhannaa kee haa dhaga'u Yesuus. Waaqayyo nama akkamiif dhaga'a? Salammaffaa nama hinaaffaa gaarii qabu. Hinaaffaa gosa lama jira. Hinaaffaa hamaa, hinaaffaa gaarii. Eeliyaas maal asii hojjettaa gaafa jedhameen ani jedhe hinaaffaatu garaa koo na fixee. Maal ennaan utuu ati teessoo irra jirtu akkamitti waan ormaa waaqeffama biyya kana keessatti ergaa maaloo natti dhufaa jira. Utuu ati nama taateetta ta'e utuu hinaafne irra ta'e silaa sobni beekji waltajjii yaabu Waaqayyo har'a hinaaffaa gaariidhaan ka'e siifan dhagaa jechaa jira Yesuus. Hin hinaafe holqatti galee hawaasa irraa adda ba'ee homtuun jiru lafa onaa keessa dhaqee taa'e. Hallelujah. Itti dhufe Waaqayyo Eeliyaas maal asii hojjettan ani naafa iddoo aarsaa kee diigame charchii cufame waaqa tolfamaa mo'ee raajii sobduu biyya fudhate akkamittani kana argee taare garaa konna gubate kanaaf samii qollofee badeedhe maqaa Yesuusiin warri hinaaffaa gaarii qabdan ulfina caalutti baa eebba caalutti baa siniif dhaga'u Yesuus. Hinaaffaa gaarii qaba. Maaliifan buddeena dhabee miti hinaaffaan Eeliyaas? Maafan waltajjii dhabee miti hinaaffaan Eeliyaas? Maaliifan uffata dhabee miti hinaaffaan Eeliyaas? Hinaaffaan dhalootaarra hinaaffaan tajaajiltoota baay'ee saban harkaa fudhatee walitti laaba. Intinaa walitti laaba. Buddeen na caala nyaata. Uffata na caala uffataa walitti laaba. Hinaaffaan Eeliyaas garuu sagana miti. Ulfina Waaqayyo iddootti deebisuudha. Waaqayyo barana ulfina isaa karaa kee iddootti deebisu. Hin amantu warra dhugaadhaan hinaaffatan Waaqayyo dhugaadhumaan diba. Si adibu Waaqayyo. Inni naaftu eessaa argatta. Inni naaftu eessaa Waaqayyo deebisii laata. Holba isitti mul'adhaan naani wanti sagalee Waaqayyo fakkaatu baay'een itti dhufe. Kana keessa waan hin jiru kana keessa waan hin jiru kana keessa ibidda kana keessa waan hin jiru wanti lafa sochoosu dhufe wanti dhagaa gargar baasu dhufe dhaggeeffate duumessa wayii keessa nasaasa wayii dhageenyaan hamma kanoo kana keessa Waaqa jira jedhee tolbe achi keessa Waaqayyo ammas maal hojjettan nan hinaafa jedhe hinaaffaan keessa koo fixeedha. Ilaa dhaggeeffadhu hinaaffaan inni hinaafe hinaaffaa gaariidha. Waan gaarii gochuuf hoo hinaaftan eenyutu hamaa isin irratti hojjetareedha wangeelli keenya. Namoonni keenya kan guddachuu dadhaban milkaa'uu dadhaban walitti hinaafu malee waliin hinaafan. Kan Waaqayyo sii dhaga'uu didee namatti hinaafta. Hin hinaafin tajaajilaatti hin hinaafin ollaa keetti hin hinaafin obboleessa keetti yoo dhuguma hinaaffaa gaarii qabaatte Waaqayyo bara jiraattu keessatti bakka dhaabattutti bakka ciiftutti deebisii laata. Hallelujah. Yesuus gooftaadha. Mee nama sitti garagala hinaaffaa gaarii yoo qabaatte jedhaani Waaqayyo sii dhagaa jedhaani. Hinaaffaa gaariitti nama utuu wangeela lallabinan du'an hin dibduu Yesuus jennaan si diba. Dhuguma silitti Eeliyaas hinaaffaansaa Ormoonni maayee mana ijaarratu maafan mana dhabee miti. Ormoonni caammaa gaarii qabu ani maafan caammaa dhabee miti. Inaaffaansaa raajota sobduu biyya fudhate. Dhiiga namoota qulqulluutu goodatti dhangala'a. Elzaabel sobdee namoota baay'ee fixaa jirti.
kana duwwaa miti raajii dhugaa dubbatu immoo safara keessan bulchan irratti jaaraman irratti raajii sobaa dubbatanii of gidduudha ajjeesu. Kanaaf nani naafee ana duwwaa tafee gaafa kana Waaqayyo hamma hinaaffasaa keessatti argeera. Hamma qe'ee keessaa baqattee sanatti asii erga jedheen ameen. Ila uffay ol kaase sagaleen naa dhufu. Waan bade warra sirreessantu dhalatanaan jedha Waaqayyo. Ila. Waan iddoodhaa bade warra iddootti deebisantu ka'a. Abeet hin fudhanne otoon keetee hin fudhatta. Waan iddoodhaa bade iddootti deebista. Waaqayyo sii dhaga'a. Waaqayyo sii dhaga'a. Eebba biyya keessaa bade karaa kee deebisa. Nagaa mana keessaa bade karaa kee deebisa. Bokkaan biyyarraa gaafa bade bokkaan kaluma isaa deebi'e. Har'a maqaa Yesuusiin wanti badee ture karaa kee deebi'u. Nama fedha isaa kadhateef Waaqayyo dhaga'aaf. Nama amantii qabuuf dhaga'a. Nama itti fufee obsaan kadhatuuf dhaga'a. Yeroon qabu dafee irra deema. Gaafa Waaqayyo si dhaga'u. Gaafa Waaqayyo si dhaga'u xinnaanis guddaanis si sodaata. Ameen jettu. የሚገርማችሁ achi bee dhoo dhuguma waaqni koo waaqa ta'e ibiddaan mul'ata. Yoo waaqni keessa waaqa ta'e immoo ibiddaan haa mul'atu. Isin baay'eedhaan na dursa aarsaa qopheessaa jedha. Raajota Ba'aal walitti qabe oo xinnaate warra 450 ol ta'an boolla qotaa bishaan itti guutaa qoraan kaachisaa tuntunoo fidaan rakaa ibidda garuutti hin qabsiisinaa. Inni dhufee aarsaa kana ibiddaan fudhatu inni waaqa jedha. Yoo ibiddaan fudhachuu baate inni waaqa miti. Kana fatanaan jedhe. Warri Ba'aalis dhufan Eeliyaas kophaati. Ganama amma sa'aatii 9tti Eeliyaas itti qoosaa ture. Eeliyaas mee waamaa waaqa keessan itti geeyse. Hamma dhagna isaanii kukkutanii of dhiigsanitti Ba'aal eessa jirta koottannaan hin jiru. Waaqa maqaan isaa hin dhaga'u. Waaqa maqaan isaa hin socho'u. Garuu dhaloota ajjeeseera. Dhaloota duucheera. Dhaloota xaxeera. Dhaloota abaarsa jala galcheera. Ba'aal hin waaman hin jiru. Kana ogoon immoo nu dhagaa laata jedhanii of kukkutan homaa Ba'aal hin jiru. Irra fee laata keessummaatitti dhufee laata meerra deebi'aa kadhadhaa dawwalaa fedhe homaa jiraachuu Waaqayyo baran warra jal'ootaaf warra kansaa gidduutti mul'ata. Mee harka kee ol kaas ila namoota danuu keessan afurri Waaqa na argisiisa. Jiraachuu koo sirratti argoodha Waaqayyo. Ila yoo ergichi na ilaallataate lafa barattutti lafa nagaddutti lafa deemtutti sitti bu'anii noof kalani waaqnati waaqessitu waaqa ibiddaati. Haleluuyaa. Mee waaqni koona wajjin jedha. Homaa of kukkutanii homtuun jiru. Gangalatanii homtuun jiru. Achi fiiganii homtuun jiru. Maaloo maal taana kaa babbanne homtuun jiru. Sin baay'eedha kanaafan dura isinii kenna amma dadhabdanii qo'ataa jedhe. Indaganaa qochisiisee keessa gaa'e bishaan itti naqaa bishaan qoraan tuntunu fidaa jedhe. Waaqayyo jedhe. Isaan baay'eenaan kophaa kooti. Waaqa Abrahaam jedhe duuba kee. Waaqa Yisihaaq. Waaqa Yaaqoob. Waaqa abboota koo. Yoo dhugumaati waaqa taatee jiraatte. Sabni kun akkasii sodaatuuf ibiddaan naa mul'adhu jedhe. Biyya dababa itti ba'ee jira. Raajota Ba'aal duwwaan seenaa. Eenyu caala warri jedhanii madaalubbaan bandarri ba'ee jira. Mootiin ba'ee jira. Sabarri ba'ee jira. Mattaadarri namni ba'ee jira. Waaqni Eeliyaas ibiddaan qaxaf jedhee bahe. Barana Waaqayyo xonqaa'ota irratti ibiddaan siif haa ka'u. Haleluuyaa. Rabataa nama gateelee beeyya. Ila ergaa nama lamaan dubbadha. Ibiddaan asii mul'adha jedha Yesuus. Ibiddaan asii mul'adha. Araaraan asii mul'adha. Sagaleedhaan asii mul'adha. Hiikamaan asii mul'adha. Mee ol jedhii waaqni koonaa mul'ata jedhi namana.
Hallelujah. Ila erga sittima mere wangnishi mere wangnisa warri jara milana inargu milana inargu milana inargu nori tai la radelebe mata Jesus mata ibiddi esa bekamu kaninu samira ibidda jiretan yadu ontu tinkapsin isamo bishan fi ibiddi walinjalatu laba bishan jiru ibiddin taw malif bishan ibidda balleessa gin waqni Elias waqa bishan arraablee gogse ibiddin ni darbate otoo achi dhaabatu warri sobduunis otoo dhaabatu ministeerri dhaabata eeyyee qaamni biyya bakka bu'een dhaabata saraawitiin hin dhaabata waqni Elias katab jedhee balbala banatee dhufe barana waqni Elias alaabisiibis waaqa barana biyyatti gaddite biyyatti boose keessatti isa argita manatti gaddi keessatti qoramte keessatti isa argita ibiddaanan sii mul'adhe jedha Yesuus biyya keessatti gaddee kadhate biyya keessatti aaree kadhate keessatti Waaqayyo isa ulfeessa gaafa ibiddi samiirra akka gagsee dhufe eessatti baqattooma ibiddi osoo gadi dhufe dinqi koonu waan inni waaqessin waan inni fuula isaa dura oollee bullu kun waaqa ibidda xab gochuu danda'udha waaqa isaa bareechee beeka Eliyaas dandeettii waaqa isaatti namana Eliyaas raataa koola baaya akka gaddetti garaan saalamne akka gubatetti garaan saalamne raajotaa boo'aa ture mana waaqaa boo'aa ture iddoo aarsaa boo'aa ture warra dhugaa boosan warra qajeelummaa boosan barri kana boodaa kan keeti amen 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 mata inni suuraa sodaachisuu of keessaa qabu tokko hin dhufe gurba ibidda namni sodaan hin jiru ammoo otoo ibidda ramata fuudhee isin taalu maali inu taal kunni keessan ibiddi namarra buunan namatti hin tolu nama guba amalli ibiddi qabu keessa ibiddi sibiila isaa ta'u kalarii geedda ibidda addunyaa kanarraa kan inni dadhabe nama waaqaa duwwaadha waan kam otoo dhaqxanii ibiddatti buustanii ibiddi bifa isaa geedda biyya balleessa ibidda dhufe samiirra ibiddi kun suuraa guddaa qaba jal'oota kan naasisu warra kaan immoo lafaan dha'ee kan jilbeeffachiisu wow mata Yesuus ulfina guddaanan samiirraa dhufe Waaqayyo bishaanicha sanadha boollicha sana keessa harraabee hunda isaa fixe haarsaa sana sin fudhate maal waan san beekon eeyya bishaanicha gaazii ta'e ta'u ol kaasee ergasii qaba gaafa na waamtu siifa mul'adha jedhe Waaqayyo na sodaadhu malee siifa mul'adha na kadhadhu siifa mul'adha ammer garraabee dubbina maddoo kana jira bishaanicha raabamee gogeera harsa fudhatameera eessa seenan ba'al eessa dhaqa sodaan laphee isaanii qabate nama Waaqayyo dhaga'uuf namni sodaata namni duri ko qaallushii homaa nama badaan goone iyyuu sodaata sababii sodaatu irratti hojjeta ila dhaggeeffadhu biyya keessa sodaatte keessatti kana booda sodaatamtaa ila ol kaasee eebbisu biyya keessa sodaachaa turte safaratti sodaatte karaarra deemaa turte irratti sodaatte Waaqayyo akka ati sodaatamtuun godha jedhe isatti bu'een miidhame isarratti ka'een cabe ishiitti bu'een akkas ta'e amma jedhanitti ol kaasi si deebbisa Waaqayyo kanaan booda si haa dhaga'u siif haa dhaga'u Waaqayyo sodaan biyyatti namne eessatti ba'ure naa qaba saraawitiin achira gam haleluuyaa Hello bega ada zamale maltu qaba goddan heesanat har'a waan isa kana malee saati yettee nu burjaajessite miti tilma bargatu biyyittina yaay gam tilma bati Elizabeth sagaltaa biraa qabdi fakkaatan jettu guyyaa sana bakka biraa irtishi gaafa raajonni ishee qalaman takkittiin akka ba'uun godhinaa fixaadhe ofii fixee miti hunda ishii fixaadha jira waan ulfina argate Amen jetta nama waan ni dhaga'uuf isa lammaffaa ulfinatu wajjin deema mee ol kaas seebisu guyyaa kana booddee yoo amante
nama biratti qallaltee biratti ulfaatta. Zaalabaaye. Muu warra siin jedhan biratti kiiloo godhatta. Ila kadhannaa ishii gatiin qabu, kadhannaa isaa gatiin qabu, homaa nan goone warra jedhan biratti kana booda sin ulfeessaadha. Ulfina kootu si wajjin socho'a, ayyaana kootu si wajjin socho'a. Mee አሜን። የእግዚአብሔር ክብር ተገለጠ፣ ይሙላተ ulfinni waaqayyo. ulfinni waaqayyo እንዴቢያ kana booda waldaa isaatti እንዴቢያ. warri naafaa qabdan namni lama jiraannan gaadha, lama miti tokkoyyuu jiraannan gaadha. Akka Eeliyaas inaafaa kan qaban waaqayyo karaa isaanii iddoo aarsaatti ulfina kan deebisu. ol kaasi ani dadhabduudha barnootan qabun jedhin nama waan dhaga'uuf taanan kaasennaan hin kaasa, dhaabi jennaan hin dhaaba. waaqayyo kana godhennaan hin godhaabi. waaqayyo si haa dhaga'u, si haa dhaga'u. jibbee xaragennaan hin xaragaa. waaqayyo maaloo hin ta'u buqqisennaan hin buqqisaaf. nama waan dhaga'eef jechuun nama qoosaa seenaa. utuu akka kadhannutti nu dhaga'e namni baay'een dhumtan. dhageessanii namni baay'een maal taatanii jedhe. garaan nu ittiin kadhannu murteessaadha. Yesuus gooftaadha. Eeliyaas ulfinni waaqayyoo itti mul'ate. gaafa inni immoo sodaatee bakka dubartii takkitti sodaatee immoo najjeesi nagaa jedhu maal duuta ganaa kan si caalan kaasta dibdeedhe. itti fufee nyaata isaa nyaatee qajeele. iyyuu hin dibe, Elsaa hin dibe, Azaa'eliin hin dibe. hin moosise hundumarratti. warra isa caala tajaajilan iyyuu warra waaqa tolfamaa caccabsanii gadi baasan. Elsaa dinqii gurguddaan kan ittiin ta'e harka lama dachaa. Eeliyaas sinitti meera du'a ijaan hin argine. Inaafaa gaarii qaba. akkuma amane akkuma kadhate isaa ta'e hin dhaga'amaaf. hawwaalamee akka obbolaa keenya akka fira keenya naannoon jiru Eeliyaas hin sokke. maal beekta barri kun bara akkasiiti. libsuu ijaa gidduutti dhufee si fudhatee deema. ayitaawwaqim እኮ lama wajjin daaku tokkoon fudhatamti jedhu maal beekta ayitaawwaqim. nama waaqayyo dhaga'eef jechuun ijoollee nama taraan seenaa. mootota sodaata, safara sodaata, uumama sodaata, bineensi daggalaan sodaata. nama waaqayyo dhaga'uuf yoo barbaade samii cufa, yoo barbaade bishaan booma, qilleensatti isa dhaga'a, bineensa safaraatti isa dhaga'a, saree karaarra deemtutti isa dhaga'a. hin argineesin waangota ajajaa turan. si eebbisu utuu waan isin dhagayin hin du'in. sinii kadhachuufan jira ol kaasi ammas. utuu waan biyya lafaarra yeroo jirtu utuu waan isin dhagayin hin du'in. ila namoota danuun arga waaqayyo kadhannaa kootti deebiinaa laate warradhan. ila yeroo dheeraan jedhu yeroo dhiyootti yoo amantee fudhatte nama baay'ee bisii galataa baatee dhufa. isaati jette shii dhagaa Yesuus. isheedhumaa sitti himu nama waan dhaga'eef mo'ataa ta'a. maal ta'a? mo'ataa. mo'attuu taataa mo'ataa taataa jedhaa nama si cinaatti. mo'ataa ta'uu barbaaddu? namni yeroo hundumaa waan isa dhaga'u in injifata malee hin injifatamu. dhukkubni isa injifata, rakkinni isa injifata, iyyumni isa injifata, beelli isa injifata. Eeliyaas ikkoo bara namni waan nyaatu wallaal waaqayyo foon isa sooraa ture ol qabte. isaa foon kan baatee fiduuf qurruu allaatti nama miti. odoo nama ta'e ilmi liqsiti. waaqayyo tajaajila baaseef isa. gaafa waan si dhaga'e bineensa daggalaa si tajaajila. ameen hin jettu? warra si jeesuuf olii gadi deebantu dhufee siif ergama. gaafa waan si dhaga'e dubbii si gaggaragalcha. diina koo ajjeesin jedhinaa waaqayyo sin guddisa ganaa ergattu. ergaa kanarra deebi'ee dubbadha. hin du'insa bara keeti
waan hojjetan labanii dhufanii mana keetii hojjenna jedhu. Ifuudhanne nama baay'eedhaaf garuu ergaadha. Oodhume oodhu. Warra amma buddeen hin nyaatin hin uffatin hin jiraatin adiigdu aduutu jedhani haa badu jedhani jiraachuu kee erganii dhufanii kadhaa mana kee dhaabatu. Maaloo nuu liqeessi siin jedhu. Maaloo duufanii na gargaari siin jedhu. Waaqayyo nama akka kanaa si haa godhu yee. Si dhagaa Waaqa. Murteeffadhu si dhagaa. Garaa qullaadhaan ka'e si dhagaa. Hin intilaala goomaana dhaga'uu dideetta bakka murteeffadhu naafi. Hin kadhanna inaafi. Naaffaa gaariidhaan ka'e. Garaa qulqulluudhaan ka'e. Waaqayyo deebisii laata. Wanni koo Waaqa jettee kaanan dhuguma waaqummaa isaan agarta. Waaqa waaqessitu kana shakkin. Yeroo faarfattu shakkin. Yeroo kan isaaf hojjettu shakkin. Nagataa na buusaa jettee shakkin. Kobaasaa achi ba'ee ibidda waame ibiddii dhufe. Hin mo'atamte sobdu. Hin mo'atamte Asheeraan. Hin mo'atame Ba'aal. Galgala kanaa kaase Waaqayyo alaabaa mo'ichaa safara galtutti fuutee galta. Sin eebbisa oodhu. Mana keessatti galtu oodhu fudhadhu. Lafa hojii keetti irra fudhattee galta. Humni mo'ichaa tokko arra si duukaa haa galu. Eebbi tokko si duukaa haa galu. Mee achi ol jedhi dhaabadhu mo'adheen gala jedha. Jedhi na mo'adha jedha. Waaqayyo jedhame namoosisaa jedha. Haleluuyaa. Nama mo'atutu sii jedha Waaqash. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Alaabaan mo'ichaa galgala kanaa kaasee asittaa kennamu. Rakkina hin mootaa. Dhukkuba hin mootaa. Iyyummaa hin mootaa. Jawwee sana hin mootaa. Kaanserii hin mootaa. Wanta biyya nyaate hin mootaa. Ulfinni Waaqayyo sirraa calaqqisaa deema. Lerrada nama gadalati nama shekelebeya. Ripreejele beeliyaa laborra hadiba. Merka kee bal'ifadhu ija kee walirra buusamman kadhanna.